qabxiin dubbachuu deemnu guyyaa har'aa Afrikaan maaliif hiyyoomte? Sababni hiyyummaa Afrikaa maali? Afrikaan ni hiyyoomte moo ni saamamte? Somaaliyaan akka seenaan himutti korbeessa tokko gorra'a. Foon barbaachaa miti. Tiruu qofa keessaa fudhatee tiruu qofa barbaacha korbeessa gorra'ee tiruu san barbareen tuqatee foon san guutuu darba jedhama quufarraa. Riqicha guyyaa ati eebbiftu siin jigu Afrikaa keessatti malee argitu barkana. Addunyaa keessaa osoo maqasii fudhatanii eebbisaa jiran riqichi jigu. Walumaa galatti Afrikaan biyya hiyyeetti osoo hin taane biyya hiyyoomfamteedha. Biyya qabeenya dhabde osoo hin taane biyya qabeenya saamamteedha. Guyyaa har'aa qabxii jabaa tokko waliin ilaalla. Qabxiin keenya guyyaa har'aa dhugaa hadhaawaa tokko walitti himuudha. Addunyaan ardiin tun biyyoota ardiiwwan torba qabdi. Keessattis gara gadiitti gubbaa irraanillee torba qabdi. Bakki dhalli namaa irra jiraatu ardiilee torban keessaa ardii jaha. Jahan keessaa takka Afrikaadha. Guyyaa har'aa waa'ee biyya teenya ardu samraa jedhamuun beekamtu addunyaa biratti waa'ee Afrikaa tanarraa haasa'uufi. Biyyoota 56 qabdi yeroo ammaa. Biyyoota qarqara galaana guddaa qabaachuudhaan addunyaa keessattis sadarkaa qabdu keessaayi. Qabxiin dubbachuu deemnu guyyaa har'aa Afrikaan maaliif hiyyoomte? Sababni hiyyummaa Afrikaa maali? Dura dursoo Afrikaan ni hiyyoomte moo ni saamamte? Hiyyummaan isii ilmaan isiitiin itti dhalate moo harka birootu summii hiyyummaa kana biyya Afrikaa kana keessatti facaase? San dura hiyyummaan dhuguma Afrikaa jirti yoo jenne waan shakkii tokko hin qabne qorannoon addunyaatii fi warri isii keessa jiraatullee beeku. Addunyaa keessaa ardiiwwan jahan qabeenya qaban addunyaa tanarra jiran keessaa irra gadi aanaan hiyyummaadhaaf gadadoo fi waraanaan illee sadarkaa tokko faratti kan argamu ardii Afrikaati. Hiyyummaa Afrikaa sababoota isaa osoo ittiin seeniin dura mee Afrikaan akka waliigalaatti qabeenya hagam gahu qabdi? Qabeenyi isii qabeenya akkuma isin beektan qabeenya uumamaatii fi ka guyyaa keessa hojjetanii addunyaa dhiyeessantu jira. San dura qabeenya uumama irratti Afrikaan addunyaa keessa gara jalaa jirti jenne. Fakkeenyaaf waan gabaabaa guyyaarraa argaa oltan fakkeenya isinii haa kaasu. Akka biyya keenya Itoophiyaa yoo fudhanne Itoophiyaan ilma namaa miliyoona 100 fi miliyoona 25 irraa haga 30 qorannoon kan himu. Isii keessa jiraatu jechuudha. Ummata miliyoona 130 konkolaataa meeqatu Itoophiyaa keessa jira? Konkolaataan geejjibni socho'u haga ammaatti qorannoon bara 2025tti mirkaneesse konkolaataa miliyoona 1 fi tuqaa 3 qofa. Ummata miliyoona 100 konkolaataa miliyoona 130 konkolaataa miliyoona 1 fi 300 yoo hirte namni tokkochi konkolaataa tokko nama 100 olii yaabbatu jechuudha. Biyya ambaatti fakkeenya Ameerikaa biyyoota guddate yoo ilaalte ilma namaa miilaan deemu yoo ispoortiif ta'e malee yookiin qaama isaa jabeessuuf fayyaa isaatiif ta'e malee sababa hanqina konkolaataatiif gabbahee hin deemu. Akka fakkeenyaatti biyya ollaa keenya Saa'ud Arabiyaa yoo fudhanne namni Saa'ud Arabiyaa keessa jiraatu miliyoona 40 irraa 45 jedha qorannoon. Konkolaataan bara 2025 Saa'ud Arabiyaa keessatti argamu konkolaataa miliyoona 14 fi tuqaawii miliyoona gara 15 jechuudha. Biyya san qubattoota biyya saniitiif gahaadha jechuudha. Biyyoonni addunyaarraa ardiiwwan addunyaa tana keessa jiran keessaa miilaan lafarra yaa'uudhaan miilaan deemuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti argamu lammiiwwan biyya Afrikaa keessa jiraatanidha. Keessaa Itoophiyaan sadarkaa lammaffaarratti argamti. Kun mallattoo hiyyummaa zaahira badhee mul'aturraayi. Gara fakkeenya dhimma fayyaatiin wal qabatu dhaabbilee fayyaatii yoo ilaalle hospitaalli xiqqaan waa'ee dhaabbilee fayyaa xixiqqarraa qabee kiliinikarraa qabee haga hospitaala gurguddaatti dhibamtootaa fi baay'ina uummata Afrikaa keessa jiraatuun wal madaaluufuu waan dubbatanii afaanitti namaa toluu miti jedhama. Gara hiyyummaatti yoo fudhanne fakkeenyaaf Koongoo
biyya Koongoo yoo fudhanne ummanni Koongoo keessa jiraatu parsantaan 60 akka baankiin idil addunyaa galmeessitti guyyaa isaanii doolaara 2.15 oola. Ummanni Koongoo keessa jiraatu parsantaan 60 jechuudha. Sababni isaa waraanaa fi hiyyummaa bara dheeraa isirra turerraayi. Koongoon waraana waggaa 30 oliif isirra tureen caccabdee burkutooftee har'a lammiin isiin qabdu parsantaan 60 guyyatti doolaara 2.15 jidduu kanaan jiraata jechuun hiyyummarraa gara beelaatti sadarkaa gadi aanarra jira jechuudha. Dhugumatti Afrikaa keessa kallattii diinagdeetiin oomishtummaatiin kallattii waan silaa ilma namaa jiraachisuuf bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatu konkolaataa qofa osoo hin taane waan akka daandii tolchuu, mana barumsa gahaa, hospitaalota dhimma fayyaatii wal qabatan irratti Afrikaan addunyaarraa gara dhumaa jirti. Teknooloojiidhaanis intarneeta fayyadamuudhaan akkasuma teknooloojii haarawaa AI amma dhufe kanaan gara duubaarratti argamti. Meeshootiin dulloomaan kabar irraa dhume gara Afrikaatti gatama akka nama meeshaa mana keessa fayyadamee balfa yookiin qoshaashaatti gadi haru Afrikaatti gadi harama ture. Hagar'aatti kana keessa jirti. Hiyyummaa Afrikaa keessa waan jirtaniif, waan keessa jiraattaniif, waan argitaniif qorannoo addunyaa isin himuun hin barbaachisu. Isin mataa keessaan ni beektu. Gara qabxii lammaffaatti yoo tarkaanfanne qabeenya Afrikaan akka addunyaatti qabdu qabeenya uumamaa haa ilaallu. Afrikaan ardiilee addunyaa keessa jiran keessaa qabeenya uumamaatiin akka addunyaatti tokkoffaadha. Kan eenyullee mamuu mormuu fi shakkullee hin danda'u. Qorannoolee addunyaati. Fakkeenya dhimma waa'ee qonna lafaa haa ilaallu. Qonni addunyaan tun hirkattummaadhaan sadarkaa wantoota addunyaan tun ittiin jiraattu keessaa qonna. Akka qorannoon akeekutti lafti qonnaaf ta'u hektaara biiliyoona 1.5 addunyaa irratti argama. Kana keessaa lafti qonnaa Afrikaa keessa jiru parsantaan 60 ka addunyaa guuturraa parsantaan 60 Afrikaa keessatti argama. Biyya lafa qonnaa gahaa fi dachaa lammii baay'ina as keessa jiraatu gahu caalu qabaataa garuu qamadii fi garbuu bituudhaan waan nyaatan alarraa gara Afrikaatti galchuudhaan waggatti doolaar Ameerikaa biliyoona 35 alatti dhangalaafti jedhama. Qabeenya uumamaa Rabbiin isii badhaase keessa gara albuudaati yoo ilaalle wantoonni silaa addunyaan tun fayyadamtu parsantaa 90 keessattuu oomisha konkolaataatiif oomisha mobaayilaa addunyaan tun guutuun harkaa qabduun wantoonni albuuda jedhamu kan mobaayilii irraa hojjetamu baatiriin konkolaataa irraa hojjetamu harki 90 Afrikaa keessatti argama. Fakkeenyaaf Koongoon qofti pilaatiniyeemii baatiriin irraa hojjetamu parsantaan 60 isitti argama. Waa'ee gara albuudaa fakkeenya warqii dhangala'aa fi warqii gogaa jedhamu fakkeenya almaazii warqiiwwan adda addaa biyyoota keessatti Aljeeriyaa biyyoota akka Naayijeeriyaa Jazaa'ir afaan Arabiitti kan jennu jechuun Aljeeriyaa Maaliin biyyoonni akka Koongoo warqii fi wantoota reef dubbanne pilaatiniyeemii qabaachuudhaan sadarkaa addunyaa keessaa parsantaan 60 akka addunyaatti biyyoota maqaa dhahe kana keessatti argama. Warqiidhaan South Afrikaan yookiin Afrikaan kibbaa Suudaan biyyoota warqiidhaan badhaadhan keessaa akka addunyaatti beekamu. Garuu jireenya warqii isii keessaa osoo haramu jiruu dhoqqee jiraatu. Jiruu dhalli namaa hin jiraanne jiraatu. Fakkeenyaaf qabeenya gara humna namaatitti yoo ceene qabeenya addunyaa kanaa meeshaa albuuda lafaa qotan qofaa miti. Oomishanii gurguranii galiin isaa mallaqaan namaa deebi'u qofaa miti. Meeshaan diinagdee guddichi ilma namaati. Warqii kan baasu nama malee warqiin nama hin baasu. Kanaaf ilmi namaa warqii caala. Albuudni takkaa ilma namaa barbaadee hin beeku. Ilma namaatu albuuda barbaadee baasa. Qabeenyi guddicha addunyaa kanaa dhala namaati. Qabeenya kana qabaatuudhaan addunyaarraa Afrikaan sadarkaa ol aanarra jirti. Ilmi namaa Afrikaa keessa jiru biiliyoona 1.4.
Kana keessaa parsantaan 60 dargaggoota umriin isaanii waggaa 25 fi 25 gadiiti. Qabeenyi parsantaa 60 osoo gara investimentii fi hojiiwwan daldalaa, hojiiwwan oomishtummaatti bobbaafame. Akkuma isin hundi keessan beektan, Chaayinaan ilma namaa akka kophaa biyya tokkootti qabaachuudhaan sadarkaa addunyaa ol aanarra jirti. Biliyoona 1.3 haga 4 qabdi ilma namaa Chaayinaan. Ilma namaa isii keessa jiraatu hunda gara hojiitti waan bobbaafteef har'a ardii nuti jiraannu tana keessa qabeenyaan Ameerikatti tan aantu kokkee Ameerikaa qabdee har'a kallattii waraanaatiin, siyaasaatiin wantoota silaa teknoolojii jedhamu Ameerikaa huutee harkaa qabdu Chaayinaadha. Ilma namaa baay'ina sadiitti fayyadamteeti. Afrikaan humna namaa qabaachuudhaanis sadarkaa hagana gahu qabdi. Qabeenya Afrikaan uumamaan qabdu albuudota irraa, humna namaa irraa, fakkeenyaaf akka reef dubbannetti lafa qonnaa bal'aa akka qabdu Afrikaadha jenne. Wantoota silaa qabeenya osoo itti fayyadamanii gara qabeenyaatti jijjiirame hiyyummaa Afrikaa irraa kaasu keessaa Afrikaan qabdu keessaa tokko laggeeni. Lagni guddicha Afrikaa keessa jiru tokko laga Kongooti. Kongoon laga addunyaa keessaa baay'ina bishaanii qabaachuun laga Amaazonitti aanu Kongoo keessarraa bahee biyyoota Afrikaa hedduu keessa qaxxaamuree garba Atlaantikitti dhangala'a. Bishaan kun gadi fageenyi isaa iddoo gariitti meetira 220 gadi fagaata jedhama. Baay'ina bishaan laga kana keessa jirurraa garba Atlaantikitti ho'ita dhangala'u bishaan kun kiiloomeetirii hedduu dhandhama sooqidda bishaan baharaa jijjiiree gara bishaan mi'aa jireenya ilma namaatiif ta'utti jijjiiree jedhama. Baay'ina garba Atlaantikitti ho'ita bu'u. Bishaan Kongoo keessa dhangala'u. Bishaan kun osoo gara humna ifaa elektirikaatti jijjiirame Afrikaa guutuu harka sadi keessa harki tokko Afrikaa guutuu mana Afrikaa keessa jiraatu ilma namaa biliyoona 1.4 jiraatu kana hunda isaa golaa fagicha isaa ibsa jedhama. Garuu harki guddaan lammiin Afrikaa keessa jiraatu dukkana keessa jiraata hagarraa ibiddaa fi aararraa achi siquu hin dandeenye. Akkuma biyya keenya irraa qabdanii beektanitti jechuudha. Bosonni somba Afrikaa jedhamu bosona Kongoo ka jedhamu bosona guddicha ardiin tun qabdu keessaa bosona Amaazonitti aanee bosona naannoo bosona daggala roobaa ka dhoqqee fi hafuurri isaa urgaa'u ka sagalee mukaatii fi bineensota gurra keetiin dhageettu. Somba Afrikaa kan dhikkisu jechuun beekamu Kongoo keessatti argama naannoo bishaan laga kanaatti. Kun hundi osoo gara diinagdee fi oomishtummaatti jijjiirame Afrikaa beelaa fi dukkana keessaa baasa jedhama. Qabeenya kan hunda osoo qabdu Afrikaa maaltu hiyyoomse? Kuni qabxii gara sadaffaa nu ceesisa. Afrikaan qabeenya hagana gahu osoo qabdu maaliif hiyyummaa guddaa kana baadhatte? Afrikaan badhaasa rabbiin uumamaan lafa ishee badhaase jalaa fi gubbaan bal'inaan osoo qabdu maaliif sanduuqa sadaqaa addunyaa taati? Har'a saaxinii sadaqaa jedhamuun yookiin sanduuqa deeggarsaa jedhamuun beekamte addunyaa biratti. Ni hiyyoomte moo irratti hojjetame hiyyoomfamte Afrikaan? Wantoota Afrikaa hiyyoomsan keessaa tokkoffaan qorannoon addunyaatii fi hundi keessanillee beektan koloneeffannaadha. Biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa biyyi haleellaan kaballaan dhiitichi koloneeffannaa hin dhaqqabin biyya lama qofa. San keessaa biyya teenya Itoophiyaadha. Itoophiyaanis waggoota 3 hanga 4tti jidduu kanatti koloneeffatamtee turte garuu cabsite ofirraa baafte. Koloniin Afrikaa haguuge kun wayita dhufee biyya tokko qabatu. Kolonii Ingilaand biyyoota gara hedduu of jalatti cabse. Kolonii Faransaay ka Ingiliiz waggoota 100 lakkaa'amu Afrikaa irra gattaa'e. Biyyi tokko wayita dhufee ardii tokko koloneeffatu biyya san ijaaruufi miti. Summi isaa achitti gatuufi. Biyya san koloneeffatuuf jalqaboonni ati gochuu qabdu ummata afaan tokko haasawu, ummata aadaa fi duudhaa tokko qabu,
bakka lamatti murtee walitti garagalchuu qabda. San malee umriin keessi hin dheeratu. Waraana keessoo umtee ufumaa biyyi dur garaa tokko ilmaan biyya tokko akka jarri daaraa wal godhan goote humna isaanii cabsuu qabda. Jalqaba koloniin dhufee biyya tokko qubachuuf wantoota kana gochuu qaba. San booda ilmaan biyya sanii akka jarri barumsa bu'aa qabu hin baranne gochuudhaan barumsa ijarraa haqu. Barumsa zulmii fi cunqursaa guddicha duudarra fe'ame kana akka jarri ofirratti argan hin goone. Barumsa qafoo ka keessa isaa duwwaa barmiila barsiisu. Koloneeffannaan barumsi sirna akka hin baratamne godha. Lammiin biyya sanii bakka lamatti akka adda fottooqee adda citee wal lolu godha. Hadiida baaburaa baasanii biyyoota addunyaa hedduu wal qunnamsiisu. Siistama xayyaaraa baasanii biyyoota addunyaatti wal qunnamsiisa koloniin. Biyya san guddisuuf osoo hin ta'in albuudaa fi qabeenya biyya sun qabdu fe'ee dabarsuufi. Akka fakkeenyaatti koloniin biyyoota addunyaa cabsuu keessatti biyyoota Afrikaa cabsuu keessatti lammiiwwan duuda cite keessaa tokko Suudaan seenaa keessatti Suudaanii yoo fudhanne Somaaliyaa yoo fudhanne akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Koloneeffannaan yoo ka'ellee summiin isaa dhiiga ummata sanii keessaan bahu. Ummanni bakka lama cabee wal lolaa ture yoo koloniin irraa ka'ellee dafee araaramee foon tokko ta'ee deebi'uuf waggoota dheeraatti fudhata. Sababa kolonii hayyuu biyyaa baqata. Beekaa biyyi qabduttu biyyarraa deema. Waan kolonii san yoo hiqee baluu dide ni ajjeefama. Ilmaan biyya koloneeffattee santu dhufee cirriiqatee aanan dhugaa. Abbaan lammiin biyya sanii horii ta'ee biyya san keessatti gabra namaa ta'ee waardiyyaa balbala eeguu ta'ee hafa. South Afrikaan laffaatii fi dadhabbii gooticha addunyaa kanaa Maandeellaan biyya saniif jedhee waggaa 28 biyya san keessatti cabe. Achi bahee hamma ta'e irraa haqeen har'allee koloniin sun guututti nafa South Afrikaa keessaa bahuu dadhabde. Namni biyya South Afrikaa dhaqe magaalaa Johannesburg bakka naannoo ummanni adii qubatu jira. Gurraachi yoo keessa bahe shuguxiidhaan mataan dhahamee ajjeefama hagar'aatti. Koloniin ka'ullee summiin kolonii biyya san keessaa hin bahu. Magaalaa Cape Town xarafa South Afrikaa daangaa yoo gadi buutu biyya ummanni naannoo ummanni adiin jiraatuu fi ummanni gurraachi jiraatu jira. Kun mana caraqaa beetii jedhan mana dulloomee caccabe keessa tiisisa wajjin jiraata. Gamatti yoo achi ilaalte manneen adii jannata fakkaatus magaalaa Cape Town keessa jira. Koloniin hanga gaafa jiru san qofa biyya nyaatu. Summii inni achi dhiisee deemu dhiiga ummata sanii keessatti hafee waggaa dheeraa biyya san rakkisa. Lammaffaa hiyyummaa Afrikaatiif qabxiin guddaan lammaffaan waraana keessooti. Akkuma qabxii duraa irratti kaafne koloniin wanti inni hambisee deemu wal dhabbii fi wal nyaatiinsa ilmaan biyyaatii bakka lamatti cabse jenne. Waraanni keessoo wantoota Afrikaa burkuteessee qabeenya ofiin barbadeessan keessa waraanni keessoo gahee ol aanaa taphateera Afrikaa hiyyoomsuu keessatti. Fakkeenya biyya badhaatuu jannata Afrikaa jedhamuun beekamtu Somaaliyaa fudhannu. Somaaliyaan bara 1990 bara 1909 irraa qabee haga bara 1969tti qabeenyaan addunyaa kan Afrikaa keessatti beekamti. Haadha Afrikaa jedhamti nama sooruudhaan arjummaadhaan beekamti. Fakkeenyaaf beela Sacuudii bara 1909 akka lakkoofsa Awurooppaatti Saudi Arabiyaa rukute. Sacuudiin hiyyummaan beelaan daaraa taatee qaaxiin gogiinsi hongeen itti bu'e Sacuudii dhahe keessaa haga sadarkaa namni raqa nyaatee bineensa silaa shari'aan hin hayyamne nyaatee dubartiin ijoolleen shabaa dubartoonni dargaggeettiin Arabaa mahariin isii waan isiin ittiin heerumtu mahariin isii qixxaa ta'e jedhan bara 1909 keessa. Bara Sacuudiin akkasitti hiyyoomte namni Sacuudii markabaa nyaatatti fe'ee nyaachisaa ture ummata Somaaleeti. Somaaliyaan akka seenaan himutti
korbeessa tokko gurra'a. Foon barbaachaa miti. Tiruu qofa keessaa fudhatee tiruu qofa barbaacha korbeessa gorra'ee tiruu san barbareen tuqatee foon san guutuu darba jedhama quufarraa. Waggoota 100 dubatti yoo deebitellee waggaa 100 Somaaliin biyya qabeenyaa turte. Bin Baatuutaan waggoota 500 dura gaafa Somaaliyaa ziyaaretti see kitaaba isaa Rihilatu bin Baxuuxaa ka jedhamu fuula gara 400 irratti ummanni Somaaliyaa arjummaa fi qabeenyarraa nyaata dalaganii urgeessanii nyaata bareedaa qarqara galaana Maqdishoo taa'an jedha bishaan gubbaa. Fageenyarraa doonii keessummaa dhuftu yoo argan jalbaa xixiqqoo tan yaabbatanii fuulduratti keessummaa simatan natu dura dhaqee nyaachisaaf. Akkas jedha Bin Baatuutaan. Biyyi kun wanni inni cabeen waraana keessatti waraana waggaa 20 Somaaliyaa daaraa godhe. Har'a addunyaa tana keessa bittinnaa'uudhaan Afrikaa keessaa biyya feete dhayxee uummata Somaaliyaan dhabdu. Hiyyummaadhaan beekamu. Biyyoota dhiheenyatti durummaadhaan beeynu ka amma immoo daaraa ta'an fakkeenyaa kaafnu Suudaanii ollaa teenya rabbi irraa haadhaamsu ibidda san. Uummanni Suudaaniin sanduuqa nyaataa jedhamuun beekamti. Akka Afrikaatti qabeenya irraa jechuun biyya warqiitillee har'aa miti dur waggoota 150 durallee seenaan hin hima biyya warqii ta'uu. Har'a sababa waraana keessoo isiitti bakka lamatti falaxamee waraana jidduu isiitti gaggeeffameen har'a kaartaa isii qofatu addunyaarra jira malee Suudaaniin hin jirtu har'a. Guyyaa tokkochatti namni 2,000 boolli qotamee gurra'ame. Suuraa satalaayitii gubbarraa kaasu dhiigni naannoo qeeraa akka waan bakka horii itti qurra'anitti dhangala'e Suudaan keessa yeroo ammaatti. Uummanni siyaasaadhaan kufee qabeenyaan kufee waan har'a sa'aatii anan haasawaa jiru Suudaan keessa deemaa jirudha. Sababa waraana keessooti jechuudha. Waraanni keessoo ilmaan biyyaa ka silaa humna diinagdee fi guddina biyyaa ta'an qawwee baatanii akka isaan dirree waraanaa keessaa qallaba shugguxii fi qalawii akka isaan ta'an taasisa. Waraanni keessoo hayyoonni abbootiin qabeenya biyyarraa baqatanii biyyi sammuun biyyaa akka keessaa dhabamtu taasisa. Waraanni keessoo diinagdee waggaa 20 waggaa 50tti ijaarame guyyaa 5 keessatti akka diigamu godha. Waraanni keessoo bu'uuraalee misoomaa biyyi tun deebiftee argatuun itti jabaatu waggoota dheeraaf akka barbadaa'u taasisa. Waraana keessootiinis wantoota Afrikaa diinagdee isii nyaatee addunyaa keessaa biyyi harka nama jala qabatee kadhatu kuulii addunyaa guutuu baatu ta'e keessaa tokko waraana keessooti. Qabxiin sadaffaan hiyyummaa Afrikaatiif sababa ta'e tokko qulqullina barnootaati. Afrikaa keessatti barumsi baratamu barumsa barataa hojii barbaadu uumu malee barumsa barataa hojii uumu miti. Maal jechuudha? Waggoota 12 waggoota 15 haga waggaa 20 wahiitti barumsa fixa namni barumsa keessatti umrii isaa fixa. Gaafa achii bahee barataan kun hojii barbaada malee hojii uumuu hin danda'u. Irra hedduutti jechuudha. Barataa harka qacaramuu mootummaa eeggatu waggoota dheeraa barumsa keessa fixee silaa barumsi kalaqa fida waa uuma teknooloojiitti saayinsiitti akka waa dabalu godha qaroomina addunyaan har'a qabdutti barumsi waa kalaqu wanti kalaqame sun immoo hojii uuma hojiin immoo mallaqa fida mallaqni immoo guddina biyyaati hiyyummaa biyyarraa kaasa. Namoota hojii dhabdummaadhaan rakkatanii ta'anis carraa hojii uuma. Faallaa sanii garuu barataan matumti isaatu erga yuunivarsiitiirraa sadarkaa ol aanaatiin eebbifame waraqarratti digirii isaa fudhatee manatti galuu guyyaa sanirraa qabee saantima tokko keessi hin qabu. Ganaa kadhaa hojii kadhatuu gabbaya. Silaa hojii uumuu kan qabu ture. Kuni koloneeffannaa durii irraa Afrikaa keessatti gaggeeffameen osoo wal qabatuu hanqina qulqullummaa barnoota teknooloojii fi saayinsii ammayyaatti walitti hidhata qabuun akka hin hojjetamne godhe. Afrikaa keessatti barattoonni
barataan tokko waggaa tokkorraa kutaa tokkorraa jalqabee keejii gara dhumarraa eegalee gaafa yuunivarsiitii eebbifamee bahu dubbisuu fi waa barreessuu qofa danda'a malee hojii uumuu hin danda'u. Barumsa isaa santu barumsa akka inni waa kalaqutti qulqullummaa ol aanaa ta'e hin kennamuuf. Barumsi barataan fakkeenyaaf biyya keenya keessatti gara 600 oltu barana barumsa xumuraa jennu. Keessaammi nama 40,000 wahiitu dabarfame gara yuunivarsiitiitti. Inni kunis gaafa achii bahu harki guddaan hirkataa maatii, hirkataa mootummaa ta'eetiin itti fufa malee harki guddaan hojii uumuu hin danda'u. Wantoonni Afrikaa lafetti cabse keessaa humni guddaan baratee gabbahu garuu gaafa gabbahee harkarraa waan qabu miilli isaa bakka ijjatu hin qabu. Digirii baadhatee digaree barbaada. Digirii baadhatee doonii yaabbatee qallaba qurxummii ta'a. Yuunivarsiitii irraa eebbifamee biyya alaatti baqatee hojiin hin tuffatamu. Garuu sadarkaa hojii keetii laffaatii kee argachuu qabda. Biyya alaatti bahee yuunivarsiitii irraa eebbifamee biyya alaa bahee re'ee tiksa. Ilmoon lafaa kaatu nama baratee ka bakka dhabe, ka eebbifame ka hojii dhabe gaafa argu barumsi akka isaa bu'aan qabne barbaada arga. Gaafa kana karaa qaxxaamuraatiin birritti bahuuf barumsarraa hajaa dhaba. Wanti kun immoo keessatti akka argaa jirru ilmaan karaa barumsaatiin hojii uumanii hojii saniin mallaqa fidan dhabummuurraa yeroo ammaa karaa beekamtii barbaaduutii fi sammuu namaa keessatti viidiyoo addaa tokko hojjetee beekamtii argatee geemii tiktookii taphachuu karaa qaxxaamuraatii yookiin yuutuubii gubbatti wantoota safuu biyyaa cabsan akka namni isa daawwatuuf mallaqa fiduudhaaf tattaafatutti jira. Wanti kun bifa kanaa yoo itti fufe barumsi hin kufa. Roobert Mugaabeen kitaaba isarraa barreeffame keessatti jechoota isaa walitti qabu barreeffame dubbise keessatti akkana jedha. Biyya ati jiraattu keessatti nama takkaan baratiin ka fooqii ijaaru, nama takkaan hojjatiin ka fooqii ijaaru, nama takkaa hin baratiin ka biyya bulchu yoo argite ilmaan biyya saniitiin barumsi hundee guddinaati jettee akkamii amansiiftaa jedhe. Wantoonni uume dubbii Roobert Mugaabee dubbate kun dubbii kana uume. Akkuma argaa jirru qulqullinni barnootaa faalama jireenyaa uuma jechuu yoo qulqullinni barnootaa hin jiraanne. Qabxiin afraffaan wantoota Afrikaa hiyyoomsan sanduuqa kadhaa sanduuqa sadaqaa isii godhe keessaa qabxiin afraffaan rakkina bulchiinsaati. Afrikaa keessatti sababa akkuma ayyoon tokko dubbate mootoliin Afrikaa irra hedduun isaanii nama muraasa yoo ta'e malee osoo angootti hin bahin dura jiruun agarree jedhe. Hin nyaanne nyaata gaarii, hin uffanne uffata bareeda, hin yaabbanne geejjiba bareedaa, mana bareedaa keessan galle, birrii gurguddaa lakkaa'uun eegalle. Jiruu dukkanaa fi goggooyduu tanaan kallattimaan angorra baha. Gaafa angorra bahu nyaata amma arga. Mana bareedaa amma arga. Konkolaataa bareedaa amma arga. Jiruunuu reef itti banamte. Sababa kanaaf hanqina fedhe yoo qabaate angorraan bu'u. Irra hedduu isaanii akkuma isin beektan fakkeenyaa mootummaa Liibiyaa fudhattan Macmar Qaddaafii ka jedhamu. Mootii Muhammad Gaddaafii jedhan uummanni keenya Macmar Qaddaafii ka jedhamu boolla keessatti ajjeefamee boolla keessaa fuudhame malee gadi hin dhiifne angoo. Mootummaa Suudaanii yoo fudhatte hedduun isaanii warra fonqolaan bu'an fonqolfamee sababa angoo gadi hin dhiifneef jechuudha. Bulchiinsa jallataa kana jalatti malaammaltummaa mallaqa hatuutu argama. Akka qorannoon himutti adada waggaatiin waggatti doolaarri Ameerikaa biliyeena 50tu Afrikaa keessaa karaa seeraan alaatiin baafama jedha. Malaammaltummaa hattummaatiin jechuudha. Biyyi malaammaltummaan keessatti baay'atu aspaaltii baatii eebbiftee baatii sadii caccabu. Riqicha guyyaa ati eebbiftu siin jigu Afrikaa keessatti malee argitu barkana. Addunyaa keessaa osoo maqasii fudhatanii eebbisaa jiran riqichi jigu.
Aspaaltii baatii 3-4 booda dhoqqaahu. Hospitaala keessa meeshaa hatamu. Hospitaala keessa nama dhukkubsataa du'aa jira nama kiniinii hatu jechuudha. Afrikaa keessatti malee agartu. Malaammaltummaa hattummaa. Mallaqni doolaar Ameerikaa biliyoonni 50 waggaatti karaa seeraan alaatiin Afrikaa keessaa bahu osoo biyya keessatti hafee bu'uuraalee misoomaa meeqa tolcha. Bulchiinsi jallataan wantoota Afrikaa cabse keessaa hiyyummaa jalatti isa afuraffaadha. Inni shanaffaa wantoota Afrikaa cabse keessaa hiyyummaa jalatti hirkattummaa qonnaa fi horsiisee buluudha. Irra guddaan diinagdeen Afrikaa akkuma isin beektan horsiisanii buluu fi qotanii buluu irratti hirkata. Wanti kun immoo hedduun isaa parsantaan ol aanaan qilleensa irratti rarra'a. Yeroo qilleensi tokko jijjiiramu wanti ati lafatti facaaftee qilleensa yeroo ammaatii wal faallesse yoo dhufe waggoota meeqa duubatti deebite jechuudha. Waggaa tokko oomishni kee yoo kufe. Sababa hongee yoo argame, roobni yoo dhabame, jallisiin ammayyaa waan hin jiru, tekinooloojii ammayyaan fayyadamee yeroo hedduu hirkattummaa rooba irratti hirkatu. Malli adda addaa baafamee akka amma addunyaan ittiin jirtu kanatti hin hojjetamu. Afrikaa keessaa harki guddaan reef biyyoota muraasa keessaan eegalee jalqabe. Sanii achitti hirkattummaan oomisha qilleensa irratti rarra'u irratti Afrikaan hirkattu yeroo tokko hongee yoo walitti dhaabatee waggaa 2-3 caame midhaan ni bada. Midhaan badu kun immoo sigigaata diinagdee waggoota meeqaatamaa gara duubaatti gadi sigigaata jechuudha diinagdeen Afrikaa. Kana itti bal'ifattanii wal jidduutti illee haasa'uu dandeettu hin beektan waan ta'eef. Inni jahaffaa wantoonni Afrikaa gadadoo hiyyummaa keessatti si hambise keessaa biyyoota lixaatii fi biyyoota guddataniiti. Afrikaan biyya liqaadhaan beekamtu keessaa addunyaatti beekamti. Liqaan baankii addunyaarraa sanduuqa addunyaarraa Afrikatti dhangala'u ribaa yookiin dhala of keessaa qaba. Akkuma waggaan isaa dabaluun dhalli ol ka'a. Liqaa san kafaluu miti dhalli itti dhale sanuu kafaluuf rakkoo hamaa keessa galti. Oomishni biyya keessaa bahu kasilaa deebi'ee bu'uuraalee misoomaa biyya sanii ijaaruu dhala san kafalu irratti fixa mallaqa biyya keessaa. Biyya mallaqni alatti dhangala'a jechuudha. Akkuma isin hundi keessan beektan Afrikaan oomisha biyya keessa irratti duutuudha. Afrikaan biyya callaa gurguree nyaata gubataa bitu Afrikaan. Fakkeenyaaf buna gurguree Afrikaan niskaafee bita mallaqa ol aanaadhaan. Fakkeenyaaf amma kooko'aan beektan biqiltuu beekamaa chokoleettiin irraa hojjetamu. Parsantaan 90 akka addunyaatti Afrikatti argama. Biqiltuun chokoleettiin amma nyaatan irraa hojjetamu jechuudha. Dhugaatiin adda addaa irraa dalagamu. Miliyoona 2 miliyoona 100 yookiin hagas gurguranii garuu chokoleettii wayita bitan biliyoona itti dhangalaasanii bitan. Afrikaan qamadii ala baasee keekii bitata nyaata silaa bilchaate qamadii alatti gurguree jechuudha. Callaa alatti dhangalaasee nyaata du'e gatii ol aanaadhaan bitata. Yuuraaniyeemiin kan nikular irraa hojjetamu parsantaan 60 Afrikaa keessatti argama. Afrikaa keessaa biyyi takka nikular hin qabdu. Yoo amma reef eegalamaa jiraate malee. Wantoonni silaa albuudni fakkeenyaaf oomishtummaan moobaayilii Afrikaa keessatti hin hojjetamu. Garuu albuudni moobaayilii irraa hojjetamu Afrikaa keessatti argama. Baatiriin konkolaataa albuudni irraa hojjetamu Afrikaa keessatti argama. Garuu oomishni Afrikaa gatii ol aanaadhaan meeshaa kana gatii xiqqaadhaan gurguran albuuda kana. Garuu konkolaataa gatii ol aanaadhaan bitatan. Moobaayila gatii ol aanaadhaan bitatan. Hirkattummaan bifa kanaan kallattii dogongora diinagdee fokkataa silaa wal jidduutti osoo daldalanii. Walirraa bitee osoo gurgure. Oomishtummaan biyya keessaa akka Itoophiyaatti oomishamu gara Keeniyaa akka Keeniyaatti oomishamu gara Taanzaaniyaa osoo wal jidduutti daldalamee kuni qorannoo addunyaan hundi lafa kaa'e waan ta'eef silaa hin guddatti turte. Walumaa galatti Afrikaan biyya hiyyeetti osoo hin taane biyya hiyyoomfamteedha. Biyya qabeenya dhabde osoo hin taane
biyya qabeenya saamamteedha. Bulchiinsa qajeele. Ummata barumsa qulqulluu ijarraa banu barumsa hojii uumuu barate. Ummata summii koloniin keessa gatee deeme san tokko ta'ee summii san qaama isaa keessaa qulqulleessee walitti araarame. Waraana keessootiin walitti gadi bubbisaa oolu. Mallaqa silaa hospitaalatti jijjiiramee hospitaal ijaaru. Kan bu'uuraalee misoomaa meeqa tolchu gaara keessatti shugguxiidhaan walitti gannaqu. Wanni yeroo tokko dhoka'u mallaqa gatii birrii 800 birrii 1000 gurguramu. Hiyyeessa meeqa daabboo bitee nyaachisee silaa ka bulchu. Kana hunda yoo dhiifamee tokkummaadhaan araaramee walitti baqee garaan isaa tokko ta'ee wal jaalatee tuffii addunyaan guutuun har'a waraanni tokko meeshaan waraanaa tokko itti hojjetamu Afrikaa irratti ilaalamu. Dawaan qorsi tokko itti hojjetamu akka waan hantuuta taane na inta amoon ta'u jechuu laaluuf dawaan sun Afrikaatti ergamuu jalqaba. Nu beelessanii raashina nutti naqu. Raashinni keessi immoo rakkoo qaba. Kiniina dhala kutu jira raashina keessa biyya hedduu keessatti. Akkuma waraana Gazzaa keessa gaggeeffame jechuudha. Wal sinulchiisaniiti meeshaa waraanaa nutti gurguru. Waraana jidduu keenyatti bananii biyyarraa wayitanu baqanne galaana qarqara dhaabbatanii huccuu qabatanii nu simatu. Hayyuun keenya meeqaatamtu ka silaa sammuun isaa biyya ijaaru biyya alaatti yaa'ee beekaan beeka. Hayyoonni amantii meeqaatamni biyya san guddisu jiru. Kanaaf Afrikaa of beektee Afrikaa wayita jedhu anarraa qabee sirraa qabee biyya of beektee biyya of jaalattee kan aduwwiin biyya akka ati biyya kee jibbitu si goota sanii miti. Akka ati afaan kee tuffattu si goota sanii miti. Qaroomina biyya keetii bahu akka ati tuffattu si gootee qaroomina ofii immoo samii godhanii akka ati ollaaltu si taasisan dhukkubni kun hundi jismii kee keessaa bahee ija keetirraa hurriin kun haqamee Afrikaa biyya badhaatee addunyaatti yaatu irraa gara addunyaan gara Afrikaa yaatu rabbiin nu haa taasisu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.